Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota wiirtuu miidiyaa. Seenaa nama fakkeenya guddaa qabu tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra haga xumuraatti nu waliin tura. Nama ta'ee kan gara addunyaa kanaatti dhufe hunduu bu'aa uumaati yookaan bu'aa rabbiiti. Kanaafuu nama hundumaa dhiiraaf dhalaa, daa'imman, dargaggootaa, dulloomanii umuriin isaanii kan deemee hiyyeessaaf sooressaa utuu hin jedhin adda utuu hin baasin nama hundumaa walqixa kan godhu nama ta'ee dhalachuusaa qofti gaadha. Haa ta'u malee akkaataa fi haalli jireenyaa keessa jiraatan inni kaan waan ittiin jiraatu qabaachuurra darbee qabeenyaa isaa mana baankiitti kan tuullatu, isa kaan immoo gammadee basha'ee ittiin kan jiraatu, inni kaan immoo isa arra nyaatee buluuf qorra ho'a otoo hin jedhin oliif gadi kaatu, inni kan biraan immoo jiraachuuf iyyuu harka namaa kan kajeeludha. Sababa kanaaf rakkoo gidiraa fi muddama keessa jiraatan irraa kan ka'e lafti dhiitee bari'uun kan yaaddootti ta'u baay'ee isaaniitu jiru. Akkuma Oromoon dhabni dhagaa caalaa jabaata jedhee mammaakuu haati miixattee isa deessee waan ittiin guddistu yaaddoo guddaatti taanaan dhala ishee daandii irratti gatuun dirqamatti ta'e. Bakki kunis biyya Keeniyaa magaalaa xiqqoo Kaangudoo jedhamtudha. Akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 1949 dhalate. Charles Muulii jedhama. Abbaa fi haati isaa jireenya ulfaataa fi gadi aanaa keessa jiraachuuraan kan ka'e yeroo inni waggaa 6 ta'ee jirutti daandii irratti gatan. Yoo rakkina ulfaataa ta'e malee dhaloo fi godhatee kan garaa jabaatee daandii bukkeetti gatuun jiru. Charles Muulii kanaan dura haadha isaa jala lixee ho'a bobaa ishee ho'ifatee riba gaarii rafaa kan ture, amma garuu akka duraa sana ta'uu dide. Qorri hamaan akka ibiddaa gubee isa waxalu rooba cimaa roobaa oolu keessa ciisuun dirqama itti ta'e. Yeroo jalqabaaf daandii irra gaafa bulu bo'icha guddaa bo'uyyuu kan isaaf birmatu namni tokkollee hin turre. Kanaaf obsuu danda'u malee furmaanni kan biraan hin jiru. Akkasitti Charles Muulii ijoollummaa isaatti jireenya daandii irraa eegalee silaa yeroo kan harka haadhaa fi abbaa isaarraa nyaatee quufee kan taphatu, amma garuu daandii cina taa'ee harka namaa ilaaluu eegalee kan uumaan garaasaaf laaffisee waan qaburraa itti hiixataaf, kaan immoo hidhii xuuxee bira darba. Gaafa namni hundinuu garaatti jabaatu immoo mar'umaan saamuratee ciisee buluun qabsoo jireenyaatti fufe. Charles Muulii qabsoon jireenyaatti hammaatuyyuu malee waan namoonni hiixataniif guduunfachaa hojii xixinnoo kan humni isaa danda'u yeroo argatu hojjechaa qarshii argatu immoo walitti qabatee dabtara bitatee mana barumsaa biyya Keeniyaa magaalaa Kaangudoo jedhamutti galmaa'ee barumsa isaa jalqabe. Rakkoo isa mudatee hundaaf harka osoo hin kennin abdii isa dura jiru fageessee ilaaluun barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa xumure. Utuu kanaan jiru haalli akka kaleessaa ta'uu dide. Qaala'insi jireenyaa dabalaa deemuu fi magaalattiinis xinnoo waan taateef akka garaasaatti hojii argatee of gargaaruun itti ulfaachaa dhufe. Uffannaa uffatu, mana kiraayii, kaffaltii mana barnootaa of danda'aa barachuun waan itti ulfaateef akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 1966tti barumsa addaan kutuun dirqamatti ta'e. Yeroo haalli hundinuu itti dukkanaa'ee waan godhu wallaaletti akkuma uumaan dafqa keenyaadhu jedhee dhala namaa abboometti jiraachuuf hojjechuun dirqama waan itti ta'eef hojii barbaachuuf magaalaa guddittii biyya Keeniyaa Naayiroobiitti godaanuuf deemsa guyyaa 3 miila isaan deemee Naayiroobii ga'e. Hojii argatee hundaa utuu hin tuffatin mana namaatti qacaramee ililii yookaan abaaboo naannoo mana jireenyaa keessa jiru kunuunsee uffata miiccuu, nyaata qopheessuu, hojii mana keessaa hojjechuun jireenya isaa fooyyeffachuuf qabsoo jireenyaatti fufe. Waggaa tokko booda hojii wayyuu argachuun dhaabbata qonna mararratti hojjetu keessatti qacaramee hojii isaatti fufe. Achi Siriyaasaa Izarzeenyaa jedhamtu waliin Sadaasa 22 bara 1970 akka lakkoobsa Awurooppaatti gaa'ila dhaabbachuun ijoollee waliin horan. Charles Muuliif akka kaleessaa rakkinaan waadamuun seenaa ta'aa dhufe. Amma hojii kan barbaadutu hin taane hojiin kan isa barbaadu ta'e. Hojii isaa kanaanis bu'a qabeessa waan ta'eef dhaabbanni ijaarsaa daandii Starback Road Construction isa qacaruun qarshii hedduu argachuun kan jireenya isaa keessatti argee hin beekne arguu eegale. Qarshii dhaabbata kana keessaa hojjechuun argateen konkolaataa deddeebisaa uummataa tokko bitachuun hojii dhuunfaa isaa eegale.
Galii konkolaataan kun galchuunis konkolaattota baay'ee bituu danda'eera. Akkasumas konkolaattota tajaajila geejjiba manneen barnootaaf oolan bituun namni kaleessa daandiirra jiraachaa ture shilingii Keeniyaa miliyoonaan lakkaa'aman horachuun abbaa qabeenyaa beekamaa ta'e. Kana qofas miti, hojii geggeessaa fi boordii manneen barnootaa hedduu ta'uun hojjechaa ture. Chaarlis Muulii kaayyoon isaa abbaa qabeenyaa guddaa miliyeenara ta'e qarshii isaa mana baankii kaa'atee bashannanee jiraachuu miti. Ijoollota abbaa fi haadha hin qabne kan waan nyaatan dhabanii mar'umaan isaanii maratanii jiraatan, dhukkuboota qorraan dhufan kan akka golfaa, sombaa fi kanneen biroon dararamaa jiraatan madaa ibiddaa isa gubateetu beeka jedhee Oromoon akkuma mammaaku. Chaarlis kana hundumaa argee waan beekuuf rafee ka'ee kan inni yaadu dararama ijoollota daandiirra jiraatanidha. Kanarraa ka'uudhaan qabeenyaa isaa hundumaa gurguree jireenya dhuunfaasaaf utuu hin godhatin giddugala ijoollota abbaa fi haadha hin qabne ijaaruun ijoollota daandiirra jiran walitti qabuun uffata, nyaata, tajaajila fayyaa fi kanneen biroo kennuun mana barnootaa ijaaree fi egeree isaaniitti abdii horee. Haadha warraa isaa waliin abbaa fi haadha ijoollee baay'ee ta'aniiru. Bara 1989 akka lakkoobsa Awurooppaatti asitti ijoollota 23,000 ol ta'an guddisuu danda'eera. Kanaanis dhaabbilee gurguddoo addunyaa kanarra jiraatan hedduu isaaniirraa badhaasa adda addaa argateera. Akkasumas bara 2009 akka lakkoobsa Awurooppaatti namaaf gadduu isaaf Yuunivarsiitii United Graduate College and Seminary fi Yuunivarsiitii Kabaaraak jedhamanirraa hojii hawaasummaa inni hojjeteen doktera kabajaa argateera. Dhaabbanni Dr. Chaarlis kun hojii tola ooltummaa adda addaa irratti hojjetu Muulii Children's Family yookaan MCF kan jedhamu ijoollota 1,000 lakkaa'aman guddisuurra darbee namoota harka qalleeyyii naannoo Keeniyaa jiraatan miliyoonaan lakkaa'aman gargaaruun nyaata, uffataa fi tajaajila fayyaan kan deeggaru yommuu ta'u, manneen amala sirreessaa adda addaarra deemuun hidhamtoota seeraa jajjabeessuun nyaata kennuu fi magaalaa keessaa balfaawwan garaagaraa qulqulleessuu fi hojii tola ooltummaa adda addaa irratti bobba'ee hojjechaa jira. Hunda caalaa dhaabbanni kun ijoollonni kunneen sammuu jijjiiramaa akka qabaataniif xiinsammuu isaanii irratti hojjechuun abdii kutannaa keessaa ba'anii fuula dura akka ilaalanii fi hubannoo adda addaa kennuun miira hundumayyuu hojjechuu nan danda'a jedhu qabaatanii akka socho'aniif riqicha ta'eeraaf. Kanaan Chaarlis Muulii ijoollota 1,000 lakkaa'amaniif daandii milkoominaa fi riqicha ce'umsaa ta'eera. Egaa daawwattoota keenya, mee nutis naannoo jiraannu ijoollota bora abdii sabaa fi biyyaa akkasumas kan addunyaa ta'an baay'eetu har'a maatiin waan itti kennan dhabuun utuu beela'anii mar'umaan maratanii kan rafan, utuu baratanii kan addunyaaf bu'aa buusan, waan ittiin barataniif nama isaan barsiisuu dhabanii daandii irratti kan kufan hedduu isaaniitu jiru. Meeqan keenyatu akkuma Dr. Chaarlis Muulii siidaa seenaan hin daganne kan dhalootaa dhalootatti darbu ijaarrachaa jirra laata? Sababni isaas nama gargaaruuf nama taanee dhalachuun keenya qofti gahaadha jechaa seenaa Dr. Chaarlis Muulii kan qindeeffannee kanuma irratti goolabna. Seenaa kana qopheessuun kan isin faana ture an Margee Tasfaati. Nagaan nuuf turaa.